Hordoftoota fuula gadaa miidiyaa har'as kutaa ittaanu qabannee dhufneerra. Kutaa darbe keessatti akkuma yaadattan waa'ee mallattoolee Oromoon qabsoo bilisaaf itti fayyadamaa tureef jiru akkasumas waa'ee sochii keelloo hidhamtoota mirga saba isaanii kabachiisuuf jedhanii hidhamanii jiran deeggaruun wal qabatee seenaa Baaroo Tumsaan dabaallee isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Har'as keelloo muuvimentii fi seenaa Baaroo Tumsaa kutaa lammaffaa isin biraan geenyaa nu waliin tura. Impaayera Itoophiyaa kana keessatti mootummoonni darbaa dabarsaan dhugaa Oromoo awwaalanii lafa isaa jaallachuu namummaa isaa fi duudhaa isaa immoo balfaa as ga'anii jiru. Jibbiinsa isaaniis karaa garaagaraa ibsachuudhaan kan as ga'an hidhuu, biyya ari'uu fi ajjeesuun isaan hangafoota. Gootota yeroo kana keessatti wareegaman baay'ee kaasuun ni danda'ama. Inni haa turu. Har'oo yeroo itti qeerrooniif qarreen Oromoo goototaa fi beektota qabuu waliin ta'uun qabsoo finiinsuun mootummaa abbaa irree injifate kanatti maaltu ta'aa jira? Qabsaa'uu isaaniin uummanni Oromoo bilisummaa argatee boqotee jiraachaa jira laata? Har'as akkuma kaleessaa afaan mana hidhaa afaan Oromoo ta'ee jira. Sanumaayyuu Oromoo warra abbaa irree kuffisuu fi ga'ee olaanaa ba'achaa turan kaan ajjeesuun kaan ammoo manuma hidhaatti ugguruun hojii ijoo mootummaa kanaa ta'ee mul'achaa jira. Addumaan immoo erga gaafa artistiin uummata Itoophiyaa biratti beekamtii addaa qabu, uummata Oromoo biratti immoo jaallatamummaa fi dhageettii guddaa qabu, siyaasa Oromoo keessatti mootora qabsoo Oromoo jedhamuun kan beekamu artistii jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa harka namaan ajjeefamee addunyaa kanarraa godaane as goota keenya maaf nu jalaa ajjeeftan jechuun jaarsaaf jaartiin Oromiyaa mararraa ba'ee mormii isaa dhageessisuu eegale. Sababa kanaan lubbuun namoota baay'ees darbuu danda'eera. Guyyaa gaafa sanaa eegalee biyyittiin nagaashee dhabdee jeeqamsa guddaa keessa jirti. Obboleessaaf obboleettii, haadha, abbaa akkasumas daa'ima isaa kan of jalaa dhabe hedduudha. Abbootiin qabeenyaa hedduun, abbootiin siyaasaa, beektonni Oromoo fi qeerroof qarreen Oromoo mana hidhaatti guuramaa jiru. Manni murtiis olaantummaa seeraan mirkaneessa jechuun hojii isaa itti fufe. Namoota hidhaman himata irratti dhiyaate ilaalee namoota hedduu mirgi wabii akka kennamuuf kaan immoo bilisaan akka gadhiifaman murtoo dabarsaa jira. Olaantummaa seeraa kan hin kabajne eenyu yookaan seera kan cabsu eenyu? Ijoon dubbii keenyaa asirraa eegalti. Yeroo manni murtii fi poolisiin wal dhaga'uu didan, manni murtii mirga wabii shakkamaa tokkoof yeroo eegu, poolisiin biyyattii immoo lakki gadi lakkisu yeroo jedhu, xalayaa manni murtii waajjira poolisiif barreessu yeroo hojiirra ooluu didu irra deddeebinee arguun amala ta'aa jira. Gurguddaan Oromoo, abbootiin siyaasaa hedduun mana hidhaa Qaallittii keessatti argamu. Abbootiin siyaasaa keenya seeraan ala hidhamuun nuuf hiikaman jechuun uummanni yeroo adda addaa irra deebiin biyya keessaaf biyya alaatti hiriira mormii isaa dhageessifachaa ture jiras. Haaluma kanaan abbaa qeerroof qarree Oromoo kan ta'e Jawar Mohammadiin dabalatee namoonni isaa wajjin himataman 24 yakka tokkollee utuu hin qabaatin mootummaan isaan waliin wal dorgomuu waan sodaatuuf sababa sobaa irratti funaanuun mana hidhaatti naqee ta'aa jira. Kanumaaf egaa uummanni jaalala isaaniif qabuuf jecha huccuu keelloo uffachuun naannoo mana murtii isaan dhiyaatanitti argamanii deeggarsa isaanii kan agarsiisaa jiran. Dhaddacha isaaniitti hirmaachuu kan hin dandeenye immoo iddoodhuma jiranitti sagalee ta'anii fi uffata keelloo uffachuun qabsoo finiinsaa jiru. Haa ta'u malee mootummaan abbaa irree uffata keelloo uffattan jechuun namoota naannoo dhaddachaa deeman ari'uu, reebuuf hidhuu itti fufee jira. Kunis kan agarsiisu mirga heerumti biyya kanaa kennu, mirga namummaa namni waan barbaade uffachuu danda'u dhorkuu isaati. Kun immoo
ofitti amanuu dhabuu mootummaa argisiisa. Ta'us garuu dhugaan mana hidhaa taa'ee somni masaraa mootummaatti yoo gales dhugaan lafa jiru hojii isaan dalaganiin ni argama. Kanaaf fakkeenya kan ta'u Jawaar faa ofii mana hidhaa keessa taa'anii mirga hidhamaa biraaf falmuun kana sirriitti kan mul'isu ta'a. Yeroo kana dalagan immoo Oromoota qofaaf miti. Akka fakkeenyaatti yoo kaasne waa'ee hidhamoo obbo Lidatuuf akkasumas Koloneel Gammachuu kaasuun ni danda'ama. Hidhamtoonni guyyaa torba nyaata lagachuun Koloneel Gammachuu mootummaan warra yakki cimaan itti murtaa'e gidduutti hidhee dhiphisaa turetti akka bakkiitti jijjiiramuu godhanii jiru. Akkasumallee keelloo uffachuu isaaniin warra hidhamanis hiiksisanii jiru. Itti fufuun gaafa Duwwaa 4/2/2021tti Jawaar faa hin gadhiifamu jedhamee abdii guddaan eegamaa yoo tures ammallee beellama 7 hidhaatti deebisaniiru. Ta'us garuu dhugaan hin qallatti malee hin cittu akkuma jedhamu yoo rincicanis bilisummaa Oromoo dhiyeenyatti ija isaaniin arguun isaanii waan hin oolle ta'a. Ittaan suni seenaa Baaroo Tumsaa kutaa 1ffaa yeroo darbe isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Isa keessattis seenaa dhaloota isaa fi Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti maal hojjechaa akka ture kan dubbisnerraa isinii qoonneerra. Achii boodas qabsoo Oromoo fi maal akka dalage isin biraan geenyaa nu faana bu'a. Baaroon qabsoo barattootaa keessatti ammas yoo Oromoonni lakkoofsaan xiqqaatan iyyuu warruma jiran walitti qabee qabsoo isaa finiinsuu ittuma fufe. Wallaansoon barattoota yuunivarsiitiin jalqabame kun utuun turin ifatti ba'uudhaan namoota hedduu sochooseera. Sochiin kunis kana qofaaf utuu hin taane uummanni Oromoo akka inni mirga isaaf falmatuuf karaa baaseefii jira. Baaroon itti fufuudhaan namoota paarlaamaa keessa hojjetanii wajjin wal argee mari'achuun warra akka Maammoo Mazammirfaa wajjin ta'uun waldaa wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa keessatti mormii fiudaalizimii baadiyyaa keessatti babal'isuu sochii mormii bara 1966 keessa turetti haala mijeessuun shoora olaanaa taphatee jira. Finfinnee fi magaalota kan biroo keessatti yaada lafti qotee bulaaf jedhu irratti dargaggoota hedduu gurmeessuudhaan bittaan warra nafxanyootaa akka gabaabbatu taasisuu irratti gumaacha guddaa buusee ture. Wallaansoon bara 1966 ka'ee duula guddina waliin jedhu uumee keessumaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti fudhatama argatee ture. Fudhatama argachuu isaatii fi sababni isaa Baaroo ture. Baaroon goota humna dargaggootaa ijaaruun sirna nafxanyootaa barbadeessuuf kutatee ka'ee ture. Baaroon bara 1966 barnoota isaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindeffamee hojjechuu eegale. Waajjira kana keessatti amma turetti loogii bara dheeraaf mana hojii sana keessa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu'aa ta'ee ture. Sobdootaaf warreen malaammaltummaadhaan jiraatanis akka lafa ilaalan taasiseera. Haalli Baaroo fi garee hojjetoota kanaa namoonni itti hin tolin Baaroo hojiirraa ari'anii miindaa isaarraa ari'atamuun cinatti akka shororkeessaa addaatti fudhatamee tureera. Haa ta'u malee dabni irratti raawwate kun Baaroo wallaansoo isaatti akka inni cimuu isa taasise malee dugda duubatti isa hin deebifne. Yeroo mara mootummaan bara sanaa Oromoo irratti miidhaa dhoksaa waan taasisuuf akka sabni Oromoo walitti dhufuudhaan mari'atan waan hin barbaanneef waldaan Maccaaf Tuulamaa akka cufamu taasisanii turan. Kun kan isa gaddisiise Baaroon uummanni Oromoo bakka maree akka hin dhabnee fi waldaa dhaaba dhidheessaa jedhu uumee ture. Mul'anni Baaroo keessaa finiinaa ture sun boqonnaa waan isaaf hin laanneef yoo isaan karaa tokko cufan inni ammoo karaa biraa maladhaa malee sodaachifamuu mootummaa yeroo sanaaf goota hin jilbeenfanne ture. Faayidaalee yeroo qabsoo bilisummaa Oromoof jedhee dhabes homaa tokkottuu hin lakkoofne har'as haaluma wal fakkaatuun itti fufee jira. Dhugaa Oromoof dubbatta taanaan maqaan addaa siif kenname
hawaasa keessaa akka dhiibamtu gochuuf damni mootummaan hojjetu salphaa miti. Cimsanii dhugaa qabatan itti fufuu seenaa Baaroo Tumsaa kanarraa barattaniittu jennee abdanna. Sagantaa ittaanuun hamma ol arginutti nagaan turaa. Fuula keenya laayik, sabskraayibii fi sheer gochuun dagatinaa. Galatooma.